Abrahaamis ganama bariidhaan ka'ee Abrahaam ganama bariidhaan ka'ee buddeenaaf bishaan qarqara tokko Aggaariif kenne. Buddeenaaf bishaan qarqara tokko Aggaariif kenne. Mucichas gadiittii isaa irra kaa'ee mucichas gadiittii ishee irra kaa'ee ishee adeemse. Ishee adeemsise. Isheenis achii baatee lafa onaa Beersheebaa keessa hin joorte. Lafa onaa Beersheebaa jedhamu keessa hin joorte. Yeroo bishaanichi qarqara keessaa dhumetti Aggaar mucicha huutti tokko jalatti gatte. Kana booddee hamma darboo eeboo irraa fagaattee fuullee isaa dhaqxee deesse. Isheen yommuu mucichi du'u taa'ee ilaalu waan jette fuula isaa teessee sagalee ishee ol fuutee jadi mana ni mana? Matu mana ni mana? Ijat ni mana ni mana? Musam bukan tu. Wah, apa isi mana mungkin awak kisah? Agar bisa kita berkawan, agar kita berkumpul, nanti bisa kita berkumpul. Mujica sila mati. Waaqayyoo mujica wajjin ture. Inni si guddate. Inni lafa onaa keessa jiraate. Nama xiyya darbachuutti beekame hin ta'e. Innis haaraan lafa onaa keessa jiraate. Haati isaas durba warra Gibxii isa hin fuusifte. Sirraa bu'eera. Amen. Nama sirra jiru sirraa bu'eera. Amen. Lafa onaa Beersheebaa jedhamu keessatti lafa onaa homtuu hin jirre waaqayyoo Aggaariin achitti ishee eenyutu geggeesse gala? Harki sibiile si kabajuu dhufeera. Hundumatti yeroo bariidhaan ta'e qalqalloo bitti guutee mucaa gadiitii irra kaa'ee katamaa keetti deegatu bittee bashiyaa jiraattu dhabaa. Lafa namni hin argine, lafa firri hin argine, lafa lammiin hin argine. Maaliif keessa beektoodha? Haduun achi jabe nu hin duune. Darbee dargaan qoode. Odeessaa miti jireenya tanjiidha emanoon banne yaadame waalitti ufaan qola goone waan guddaasa iddoo ligeenyee si chaandeme durba dhagarumaasa. Aduutu lafa onaatti mucaarra kaa'ee geggeessee beekate yoo naakkati nuutu durraas qabanii kan dhaggeeffatan baay'ee jira. Murtoon dura ishee jireenya fileera. Abiraam yommuu ta'e
namni mana eenyu kana kooduu waa kan jette kana kan waaqayyo si qabu guutu Wow.